nama gaarii ta'anii argamu. Ta'ee barsiisa akka haadhatii yaada qabutti sawaabni. Ani immoo baradhee ani immoo hojii gaarii hojjedhee qabeenya gaarii horadhee haadha kiyyaaf gumaachuu barbaada. Kun hundi ajiriin haadha kiyyaaf haa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkam jajjabaatanii haadha teessan obsitanii. Obsine. Waa isin mariisisuu barbaade. Maal feetu? Maal mariisisuu barbaadan? Haati teessa waan duutee jirtuuf haadha nu'uuf isinillee namni nu tajaajilu namni hin jirreef haadha lammataa fi jaartii lammataa fuudhuu barbaade. Nin fuudhaa. Haati teenya kalees boruuti har'a nin fuudha jetta yoo fuuteen ilaaltaa koy. Tasgabbaa'e. Sa'iid keenya tasgabbaa'e. Abbaatis fuudhuu dandeetta namni si dhorgu hin jiru garuu dursitee qabeenya haadha keenyaa nuuf oduu qabda. Ijoolleen sabana kanaa maaluma ta'uu qabdi watti janarii. Warra keenya abbaan akkana jaa. Akkam godhare. Akka akaakayyuu kenna biraa deemu. Ayeede. Gibi kami. Lafeewwan tiyya. Bukeewwan tiyya akkam jirtu. Alagaa. Taa'ame ta'a. Akkanumaan dhuftani. Abbaa keenyaa wallollee. Maal jedhuu fedha? Jaartii lammataa fuudhaa jeche. Hin fuudhaa. Osoo faraayida hin qoodin hin fuudha jedha. Sheekh Usmaan bira dheenee ammaan tana faraayida qoon. Hayyeede. Assalamu alaikum Ustaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.